Waraanni bilisummaa Oromoo Uwwaboon godina Arsii Bahaa aanaa Zuwaay Dugdaa dabalatee lafoota hedduutti humnoota mootummaatii waliin lola guddaa gaggeessaa akka jiru kan beeksise. Lolicha irratti humnoota mootummaa hedduu isaanii barbadeessuus himee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Uwwaboon Cibraan Jaalnadhii Gammadaa loltoota mootummaa Itoophiyaa maqaa itti fufinsa bobbaa Irbuushinnigaa Uwwaboo fashaleessina jechuudhaan bobbaatee tarkaanfii jabduu irratti fudhateen adaba jabaa itti godhee akka jirus beeksisee jira. Bahaa Oromiyaatti godina Arsii Bahaa aanaa Zuwaay Dugdaa ganda Hulaa Arbaa keessatti tarkaanfii laaleessaa waraana mootummaa irratti fudhateen humnoota mootummaadhaa dhibbaa ol barbadeessuudhaan iddoo irraa deebii hin qabnetti ergee jiraachuu kan hime Uwwaboon tarkaanfii kanaan rifachiisuudhaan loltoota bilisiginnaa if duubatti kan baqachiise. Uwwaboon ammoo humnoota mootummaa kanneen irraa qophiilee waraanaa hedduu irraa booji'ee jiraachuus himee jira. Walwaraansi Uwwaboo fi mootummaa jabaachuun godina Arsii Bahaa Zuwaay Dugdaa keessatti hammaatii akkuma itti fufetti jira. Kana malees ammoo godina Arsii Bahaa aanaa Sirkaa magaalaa Gadoo jedhamtu birattis lolli guddaa waraana bilisummaa Oromoo Uwwaboo fi humnoota mootummaa gidduutti gaggeeffamaa kan jiru. Har'a guyyaa lammeessoo isaarratti ammoo magaalaa Gadoo jedhamturraa miseensonni raayyaa ittisa biyyattii hedduun waraana bilisummaa Oromoo Uwwabootti makamanii jiraachuunis dhagahamee jira. Kunis ammoo yeroo mootummaan humnoonni hidhatan waamicha nagaa fudhatanii kumootaan galaa jiran jechuudhaan Shimallis Abdiisaatii fi akkasuma Fiild Maarshaal Birhaanuu faan dubbataa jiranittis Uwwaboon humni raayyaa ittisa biyyattii hedduunis itti makamaa jiraachuu beeksisee jira. Walwaraansi Uwwaboo fi mootummaadhaa hammaachuun ammas guutuu Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa kan jiru. Keessattuu lolli guddaan amma lixa Shaggaritti gaggeeffamaa jiru meeshaalee gurguddoo akka taankii, marfiidhaa fi moortaraan gaggeeffamaa jiraachuun kan himame. Humnoota mootummaatii fi humnoota waraana bilisummaa Oromoo Uwwaboo gidduutti Uwwaboon akkuma jedhe humni isaa naannoo Finfinnee hedduun isaanii ammoo gahuudhaanis riphisanii akka jiranii fi ibidda dibamanii labsii eeggachaa akka jiran akkuma Jalmarroon jedhe humni guddaan laficha dhuunfachuudhaanis lafoota danuu humnoota mootummaa irraa ittisaa akka jiruu fi humni mootummaadhaa lafuma duraan harkaa qaburraayyuu humna Uwwaboo kana ittisaa jiraachuunis kan dhagahame. Amma gama tarkaanfii jajjabduu fudhachuuttis Uwwaboon ca'aa akka jiru dhagahamee jira. Humni mootummaa baay'inaan giddu galeessarraa duubatti deebi'aa kan jiru tarkaanfii Uwwaboon fudhataa jiru dandamachuu dadhabuudhaan humni waraana mootummaa Izii Bahaatis humna giddu galeessaa kanaaf dirmachuudhaaf kumootaan kan lakkaa'aman gama giddu galeessaattis ammoo geeffamaa jiraachuun himamee jira. Tibba kana jiraattonni godina Shawaa Kaabaa bakka adda addaa rakkoo nageenyaatiin dararamuu himanii nagaan akka bu'u gaafachuudhaaf hiriira yoo bahanis mul'atee jira. Jiraattonni godinichaa gaaga'ama lubbuu, mancaatii qabeenyaa fi buqqaatii sababii rakkoo nageenyaatiin godinichatti ammoo qaqqabaa jiru kun dhuma dhabee jira jechuudhaan tibba kana akka aadaatti meeshaa ulfootiin bahanii araaraaf Waaqayyoo kadhatan mul'atan. Godinni Shawaa Kaabaa waggoota muraasa as bakka hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo Uwwaboon heddumminaan keessa socho'an keessaa tokko yoo taatu, waraanni bilisummaa Oromoo Uwwaboonii fi mootummaan dhibdee uummata godinichaatii fi godinaalee kaan hedduu keessa jiraatu dararaa jiru kana mariin xumuruuf ammoo marsaa lama yaaliin godhame otoo hin milkaa'in kan hafe. Erga mariin Taanzaaniyaa inni lammataa raawwatee booda ammoo milkaa'uu dhabuusaatti qaamoleen lamaanuu Uwwaboo fi mootummaan quba walitti qaban waamicha nagaa uummanni dhiheessaa jiru kanaan wal qabatee ibsa kan baase waraanni bilisummaa Oromoo Uwwaboon gidduu kana dabballeen bilisiginnaa namoota muraasa kakaasuudhaan uummanni kaaba Shaggara nagaa gaafataa jira jechaa jirti jechuun waamicha nagaa dhihaachaa jiru duula mootummaatis akka ta'e ibsee amma uummanni keenyaa fi waraanni isaa waraanni
waraanni bilisummaa Oromoo WBOn yoomiyyuu nagaa barbaaduun ifaa balballi nagaa yeroon itti cufames hin turre jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn waraanichi ibsa miidiyaa hawaasaa gubbatti baaseen hoggansi isaa marii nagaatiif Tanzaaniyaaf qilleensa mootummaan to'atu keessa biyammoo imaluun murannoo nagaaf qabuuf agarsiiftuu guddaadhas kan jedhe. Mootummaan naannoo Oromiyaas yeroo adda addaatti qaamolee hidhatanii socho'aniif waamicha nagaa gochuudhaan karaa nagaa akka deebi'an gaafachaa jira. Hidhattoonni waamicha kana fudhatanii daandii nagaatti deebi'aa akka jiranis mootummaan ibsaa jira. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad mootummaan isaanii hidhattoota fannoo naannoo Amaaraa keessa socho'anii fi WBO waliin nagaa buusuudhaaf tattaaffii gochaa akka jirus himan. Kana rakkoo itti ammoo hidhattoonni kun garee adda addaa qabu jechuudhaanis ibsanii jiru. Hoggansa garaagaraa qabaachuun mariin nagaa kan milkoofne danqaa uumuu Abiyyi miseensota paarlamaattis himanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn ibsasaa kanaan mootummaan murannoo hin qabu jechuudhaan deebisee mootummaa kan himate. Bilisiginnaan dhaaba biyya bulchu garuu rakkoo siyaasaa fi nageenyaa walxaxaa biyyattii furuudhaaf karoora ta'e qophii mul'ataas ta'e ammoo dandeettii akka hin qabne irra deebiidhaan ifa taasisee gale jechuudhaan ejjennoo mootummaan marii Taanzaaniyaa marsaa lammadaa booda tures kan ibse. WBOn mootummaan nuti nagaa barbaanna WBOtu nu dide yaada jedhu ammoo lafa qabsiifachuu barbaadas jedhe. WBOn waamichi nagaa uummatarraa dhagahamaa jiru karoora mootummaati jedhee akka amanus ibsee jira. Dhimma manneen barnootaa gubuu waliinis wal qabatee WBOn waan callifnee deebisaa jabdus laatee jira. Dhibdee mootummaadhaa fi waraana bilisummaa Oromoo WBO gidduu jiruun godina Shawaa Kaabaa keessatti dameen barnootaa akkaan hubamee jira. Hanga ammoo guutumattuu badee jira jechuuttis kan ga'e hoggaa ta'u sababii rakkoo nageenya kanaan godinicha keessatti barattoonni 67,000 ta'an barnoota dhaabanii jiru. Manneen barnootaa 229 aanaalee 9 keessatti ammoo gariin kaan ammoo guutumattuu gubatanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn mancaatii manneen barnootaa irra gahu kana raawwachuudhaan himatameetis kan ture. WBOn ibsa baasee keessattis ammoo manneen barnootaa mancaase jedhamuudhaan olala mootummaan irratti gaggeessu akka ta'e himuudhaan manneen barnootaa mancaasee fi gubee akka hin qabne kaasuun mootummaan barbadeessaa turuu akkasuma buufata waraana isaa gochaa turus kan saaxile. WBOn gocha kana akka raawwatin ifoomsuudhaanis hiriirri amma adeemaa jiru kun kan mootummaatis jedheenii jira. Mootummaanis akka duuba jiru shakkii tokko hin qabu kan jedhe WBOn garuu mootummaan ibsa WBOn baase kanarratti haga ammaatti waan jedhe tokkollees hin qabu. Godina Shawaa Kaabaa aanaalee garaagaraa keessatti waamichi nageenya uummanni taasisu akkuma itti fufetti jira. Uummanni Oromoo Salaalee, Gidiraadhaa fi Dararaa waggoota 6 darbaniif keessummeessaa ture xumura akka argatuuf qotiyyoo cammadee farda luugaamee daa'imman waanjoorra ka'uudhaan daandiitti bahee waraanni akka dhaabbatuuf kadhaas taasisaa jira. Kadhaan kun Shawaa Kaabaa Sulultaadhaa fi magaalaa Caancootti namoota 60,000 lakkaa'aman hirmaachisuudhaan har'aan tanas adeemsifamuu akkuma itti fufetti jira. Wal waraansa jabaa waraana bilisummaa Oromoo WBO fi mootummaa Itoophiyaadha. Akkasumas weerara guddaa daangaa humnoota finxaaleeyyii fannoo Amaaraa jidduutti danqamaa Gidiraadhaa fi Dararaa ol aanaadhaaf kan saaxilame uummanni Salaaleedha. Daandiitti bahuudhaan qawwee lafa kaayaadha. Araaramaa jechuudhaan qaamota wal waraanaa jiran kadhataa jiru. Garuu kadhaa kanaaf haga ammaatti ministeera muummee Abiyyi Ahmad haga Jalmarroo Dirribaa akkasumatti illee fiildi maarshaalicha ammoo haga ajajaa WBOdhaa itti aanaa kan ta'an Jaal Gammachuu Abbooyyeettis deebisaan laatanii fi ammoo waamichi fudhatanis hin jiru. Waraanichi ammoo Salaalee keessatti ammas akkuma durii hammaachuun itti fufee jira. Uummanni Oromoo
Oromoo kun waamicha akka aadaa isaatti hammeenya gidiraa irra ga'e ibsachuudhaaf qotiyyoo cammadee farda luugaamee daa'imman waanjoorra ka'e daandiitti bahuudhaan waamicha araaraa taasisuun kun ammoo torbee darberraa jalqabuudhaan aanuutaa godina Shawaa Kaabaa kanneen akka ammoo Dabra Liibaanos warra Jaarsoo Kiyyoo Dagaamii fi Yaayaa Gullalleettis adeemsifamaa jira. Dararaan nugaa haa dhaabbatu jechuudhaan warra qawweedhaan wal afaan dhaabbatuufis ergaa jabduu dabarsaa jira. Guyyaa har'aan tanaatis aanaa sulultaa fi magaalaa Caancootti uummanni kumootaan lakkaa'amu farda luugaamee qotiyyoodhaa fi daa'imman cammadee kallacha caachuudhaa fi marga qabatee daandiitti bahuudhaan araarri akka bu'u ammas irra deebiidhaan gaafachuu akkuma itti fufetti jira. Abbootiin amantaa, abbootiin gadaa, haadholeen sinqeetii fi hawaasni bal'aan sirna kadhaa araaraa fi waamicha nagaa kanarrattis hirmaatanii jiru. Oromiyaa keessatti waraana qaamolee lamaaniin adeemsifamaa jiru jechuunis ammoo kan waboo fi mootummaatiin yakkoonni waraanaa fi namummaa ammoo bal'aan raawwatamaa akka jirus qaamoleen garaagaraa himu. Mirgi lubbuun jiraachuu bakka tokko bakka biraatti socho'uudha, daldalanii jiraachuu, qotatanii gumbii guuttachuu fi qe'ee ofii keessa nagaan jiraachuu Oromiyaa keessatti ammoo erga dhabame waggoonnis lakkaa'amanii jiru. Oromiyaa keessatti waraana qaamoleen lamaan adeemsisan jidduutti miidhama olaanaadhaaf kan saaxilamaa jiru. Nuyi kan jedhu uummanni rakkoodhaa fi gidiraa hifannee jirra. Waraanni nurra haa dhaabbatus jechaa jiru. Nuuf araaramaa jechaa jirra. Kana gochuun yakkaa miti, rabbitti boyaa jirra malee jechuudhaan akka nageenyi buuf ammoo kadhaas taasisaa jiru. Wal waraansi Oromiyaa keessatti taasifamaa jiru qe'ee fi qabeenya uummata Oromoo balleessaa waan jiruuf qaamolee wal waraanaa jiran dhukaasa akka dhaabanis gaafataa jiru. Qaamolee wal waraanaa jiran kunneen dhiifama walii godhanii araaratti akka deebi'aniifis waamicha gochuu kan itti fufan. Abbootiin amantaa, abbootiin gadaa fi haadholeen sinqee uummanni bal'aan godina Shawaa Kaabaa aanaalee garaagaraa keessattis hiriira bahuudhaan daandii guddicha irratti kumoota danuudhaanis mul'achaa jira. Garuu ammoo araara abbootiin gadaa, abbootiin amantaa fi haadholeen sinqee uummanni kumaatamaan bahu kana duubas waa jiraachuu hin oolan qaamoleen jedhanis jiru. Abbootii amantaa fi abbootii gadaa, haadholee sinqee dabalatee uummanni bal'aan godina Shawaa Kaabaa aanaalee garaagaraa keessatti waamicha nagaatis ammoo taasisu akkuma itti fufanitti jiru. Wal waraantiin hammaachuun qaamolee lamaan gidduutti jabaate akkuma itti fufetti jira.